Kana fura qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Kan dubbisnerra jireenyi addunyaa kanaadhaa dinqisiisaadha. Isa tokkoof inni ta'u, isa tokkoof immoo hin malu yookaan hin ta'u. Waanuma hundumaafuu namni galata kee yaa Waaqayyo jechuu qaba. Akkas ture. Abbaa tokkotu ijoollee dubaraa lama qaba ture. Lamaan isaanii haalaan guddisee gaa'ela milkii gaafa ga'an lachanuu isaanii heerumsiise. Isheen tokko namticha qotee bulaa tokkotti heerumte. Isheen tokko immoo namticha qodaa manaa suphee irraa hojjetee gabaadhaaf dhiyeessutti heerumte. Ijoolleen kun lachanuun isaanii heerumanii waggaa tokko booda abba'een isaanii gara ijoollee kanaa deeme. Gara ishee qotee bulaatti heerumtee deemee yaa mucaa koo akkam nagaadhaa? Jireenyi kee jiruun kee attam jedhee gaafate. Galata Waaqayyoo haa ta'u. Kunoo barana lafa kontiraata fuunee sanyiidhaaf xaa'oo immoo liqii fudhannee lafa hedduu facaafne. Yoo Waaqayyo jedhee bokkaan itti nuuf roobe jireenyi keenya hin jijjirama. Garuu yaa abbaa koo nuuf kadhadhu, bokkaan roobuu baatee jennaan kisaaraa guddaatti gallaa jette. Abbaanis waan dubbanne callisee gara ishee lammaffaa bira immoo deeme. Gara ishee lammaffaa bira gaafa deemus akkas jedhe, yaa mucaa koo akkam nagaa keetii? Jiruuf jireenyi kee attam jedhee ishee gaafate. Waggaa kana isheen immoo akkas jette, kunoo yaa abbaa koo hojii suphee hojjechaa jirra. Suphee kanarraatii qodaa manaa hedduu hojjennee gabaadhaaf dhiyeessina. Barana kana immoo kunoo lafa biyyoon suphee irraa tolfamuu danda'u kana namarraa kiraayee fudhannee kunoo suphee baay'ee hojjenneerra. Gosa garaagaraan gabaatti baasnee gurgurree faayidaa guddaa irraa argamna jennee yoo Waaqayyo jedhe abdachaa jirra. Egaa garuu kan nuyi barbaannu hojii keenya kanaaf haduudha. Akka haduun nu ba'u, akka bokkaan immoo hin roobne. Bokkaan roobee jennaan nu jalaa balleessa. Kisaaraa galla. Adaraa Waaqayyoon naa kadhadhaa jette. Abbaanis laphumatti qabatee gara manaatti deebi'ee gale. Gara manaatti gaafa deebi'ee galuu harmeen ijoollee kanaa abba'ee isaanii kanaan ijoolleen koo maal hojjetu? Jiruuf jireenya isaaniis maal fakkaataa jettee gaafatte. Gaafa kanaa abbaan ogeessi kun amantitti cimaa ta'e kun akkas jedhe. Yoo bokkaan roobees galata kee jenna. Yoo bokkaan roobuudhaa baates galata kee jenna. Waan Waaqayyo biraa dhufu hundisaa hamaan qabu. Galata kee jechuu qabna. Inni tokko isa tokkoof inni ta'u isa tokkoof immoo hin ta'u. Jireenya addunyaa kanaadhaa akka kanaadhaa jedhee deebisee jedha. Maatiiwwan Waaqayyo asirraa mee maal bartan? Waan hundumaafuu waa guddaa akka irraa hubattan nan abdadha. Inni tokko kan inni nyaachuu jaallatu isa tokkoof hin ta'u. Carraan isa tokkodha. Namni hamma jiraatutti garuu waanuma Waaqayyo isaaf kenneen galata kee jedhee jiraachuu akka qabu kan nama barsiisudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, hubannaaf ogummaa isaa Waaqayyo nuuf haa laatu.